yoo ta'e maraatu taatanaan akkasumatti Yesuus jire dhima waaqeffadhu waaqa dhima waaqeffadhu calluma dhiitii akkuma caafametti fudhadhu naan jedhe achuma keessa taa'ee Yesuus Kiristoos waaqa jedhee ofiisaaf hin dubbanne maaliif waaqattanii nu barsiistu wedeen gaafadheen isa kanas hiccitiidhaan waan nattaasee jira inni lammaffaa translate bible afaan ምንድነው hiika macaafa qulqulluu hiikaan afaan oromootiin hiikame dogoggora guddaa akka qabu sirnaaf seeraan akka hin barreeffamne bareechee nattaasee inti si jammariin jedhe qophaa makoo taa'ee barumsi macaafni qulqulluu waada naamusa keen qabattu barumsi macaafa ምንድነው amantaan dhumti kiristaanaa jedhamu kun macaafumti qulqulluun kun iyyuu maaliif caccabaa ciccitaa hiikamaa takka afaan amaariffaa gi'iziidhaan takka immoo dhufee immoo saabaadhaan afaan oromoodhaan oromoo booranaatiin waa meeqatti maaliif qoodame kan jedhu gaaffii keessa galee erga sagalee rabbitti ta'e abbaan arge maaliif translate gochuu danda'e maaliif hiikuu danda'e fakkeenyaaf afaan oromoo gujiitti kameera booranaatti lammaffaatti immoo as afaan oromoo normaalitti kameera afaan oromoodha akkamittiin asiif achi hiikamuu danda'e kan jedhu gaaffii keessa nagale isa dhuma inni sadaffaan galanni isaanii jannata haa ta'u kanan baay'ee galateeffadhu namoota lama miseejii እየጠበቅኩ ነው ሲሙ የት ነው እዚህ ውስጥ አይደለም እና ሚሴጁ ሲመጣ ትደውላለሽ ይሰራላ በቃ ሚሴጅ ሲመጣ ለምን ይቆያል አይቆይም ሚሴጁ ቶሎ የሚናገር ሰው ከሆነ አይቆይም itti fufuudhaan baay'ee kanan galateeffadhu baay'ee yeroo hundumaa laphee koorraaf afaan koorraa namoota hin dhabne tajaajiltootaa fi geggeessitoota waldaa akkasuma amantoota jechuun sii galamini amantoota waldaa amantoota pheenxee kiristaanota jedhaman baay'een galateeffadha sababii nan galateeffadhuuf akka waldaatti geggeessitoonni waldaa osoo dhugaan harkatti hin jibbine otoo dhiibbaan narraan hin geenye otoo rakkina narratti hin geggeessine osoo nama narratti bituu hin finne osoo na hiisisuu hin finne osoo na doorsisuu hin finne otoo qaama seeraatiin na asfaraarra'uu hin finne osoo moo keessa darbanii dhaqanii bakka mishineerii deemetti bakka waraanametti lekkinu hin beennu nama akkasii miseensa waldaa keenyaa miti hin jenne otoo isaan nan kaanne otoo isaan dhiibboo narraan hin geenye rakkoo narraan hin geenye ta'e namni ifa kana argu hin jiru ture isaanin baay'een galateeffadha itti fufuudhaan tajaajiltoota kan akka wangeelaayii waadaa fi amala isaanii kan qaban kan fakkaatan isaan kanallee baay'een galateeffadha isaanin maaliifan galateeffadha bakka konfereensii dhaqnutti bakka daandii deemnutti baay'ee viidiyoo koo jala galtee ilaaluu dandeessaa yuutuubii koo ilaaluu dandeessaa o barbaadde immoo abbaa barbaadde fudhattee bilbila isaanii fudhattee gaafachuu dandeessaa madirakii namni koo qabu hin jiru madirakii amma koo namni qabu hin jiru tajaajilaa fi jechuudha balballi koo banaa isa dhumaa wanti amantii kanarraa duubana deebisi yoo jiraate tajaajiltoota warra ani man konfereensii xumuranii kan isaan dhaqanii mana siree seenanii dubartii wajjin maallaqa kanfalanii isa isaan bulantu abdiina kuchisiise siifan fixaa qoy dawi miseejii laakillinyi balaati toloo bay sala 60 sekondi ብቻ ነው ያለሽ tokko kana itti dabaluudhaan tajaajiltoota qoricha qubeelaa fi kudhaama ofitti xononqolaa hojjechiifatanii ittiin saba waaqayyo burjaajessan yoo xiqqaate iddoo 2-3tti kana naggaallaxe hanqaaquu fuudhanii lafa keessa kaa'anii awwaalanii waaqayyotu nutti argisiisi hanqaaquun iddoo kanatti awwaalameera jedhee utuu awwaaluu jaarsa waldaa wajjin dhaqee nama qabame meeqatu jira karaa keessa sitti himuu nan danda'a wantoota kanatu na jibbisiise hiksitii hedduutu na bira jira sigaleera miti inni olaanaaf inni guddaan immoo dubartoota warra kiristaanaa harma qullaadhaa fi gudeeda sarbaa isaanii qullaa waldaa dhufanii nama waaqayyoo fakkaatanii lallabaa gaafachi gadi ba'an jireenya hin taane jiraataa isa isaan waliin laaqaniif makan sanatu naa ta'uu didi an kanan beeku waaqa qulqulluun beeka malee waaqa xuraa'aan beeku wanti xiqqaan sii kaasee baay'ee siin dubbanneen soomirra waan hin jiruuf waa olii gadi jeequ waan hin barbaanneef yeroo biraa garuu hamma dhanni kee hollatutti hamma dhanni kee sookanaa utti waan asitti taasoo baay'een hin jiraatan
hamma dhanni kee hollatutti waan anaasa'u hin jira garuu amma madaalli sooma koollee haasaa madaalli uummata warra kaanis soomarra jiranillee haasaa dhaggeeffatan suuta jedhee haasa'an sinii galee እና isa kanaafi kanatu jira የመጨረሻ kanan ittiin shaada qabadde yoo jiraate konferensiitu waldaa keenya ture konferensii waldaa keenya ture kun tajaajila maqaasaas irratti illee kaasu kanan jaalladhu raajii tashee kan jedhamu waamani raajii tasheen kun akka sedhe lallabe namni kamiyyuu yoo cubboo hojjete yoo ejje yoo saame yoo ajjeese yoo dhiiga namaa dhangalaase cubbuu ta'e ittiin lakkaamu dhiigni Yesuus takkaa nu miiceeraa jedhe Isirreeffataa inni teenya dhaggeeffanneenaan irra deddeebiidhaan haasa'ee ol ka'ee maayikii harkatti qabi waldaa keessatti. Maayikii harkatti qabuun kun suni amantoota yookaan uummata guutuu gammachiise geggeessitoota warra hattuuf warra ejjituu warra cabarbaarii garuu hin gammachiifne jaarsolii tajaajiltoota warra hattuu ejjitoota hin gammachiisne isaaniif ta'eera lallabichi hatuudhaaf isaanii ta'eera ejjuudhaaf isaanii ta'eera wanta ta'eef jechuudha lallabsu. Dawwi ይመጣል ስለዚህ kun ture asirratti waan dubbachuun barbaanne rakkinni hedduu waldaa kee tureera cubbuu hedduu waldaa kee tureera cubbuu sana furuudhaaf garuu jaanta gaafate maddu xumurachuuf deemaa jirtaa xumuruufan deemaa jira maal dhaabu dhageeffachaa deem garuu daqiiqa dheeraa si dhageeffadheeraatis akkasuma dhageeffadhu malee booda Alif sin marii miti mamma gaaffiif deebiidha wanta ta'eef jechuudha. Waan na gaafatte malee kana kaasuun barbaadu. Cubbuu baay'ee waldaa kee tureera cubbuu waldaa keessa ture maayin zayitii gurguruudha lakki akkas miti. Bishaan gurguruudha lakki akkas miti. Maaloo dharee? Sii galadhee yaada. Istiil hamma sanaatti mana waaqayyoo keessatti cubbuun gaafa dalagamu onnee yookaan lapheen ittiin taa'ee dhaabadhe cubbuu sana ilaaluun dhabi nan dadhabi. Sana furuudhaaf immoo teenyaa soofne waggaa 6 guutuu wal falmine asirratu jenne har'a adabama namni sun bor adabama namni sun har'a sirrata bor sirrata jedhamu haadhumti isheeyyuu wal geesse wantichatti nam'ite jirti taraadhaan jechuudha. Sii galee innaa siira sii kaaseera soomarran jira akka barbaadetti naasa'u lammaffaan namoota soomarra jiraniif qalbii isaanii cabsuun barbaadu kiristaanonni illee qalbii isaanii akka isaan caban hin barbaaduuni. Walumaa gala kanatu na baase. Otoo jarreen kun hin jiran ta'e immoo ifa islaamummaaf dhugaa islaamummaa kanaa bara baraan hin arginan nafan ture. Lammaffaa akkati deebitee nan gaafannetti bakka ammatti hidhatte kun sii ta'eera kan jedhu yoonaa kaafte hin ta'emmaa inni hin tamacha'e malee kanuma nan xumura itti fufi. Galatoomi addu waa baay'ee softeerta. Namni waan tokko qorachuun haqaraa qorattee jirta. Quraan qorattee dhugaa isaa argitee jirta. Macaaf qulqulloollee la qoradheettee jirta. Waa'ee amantii kiristaanaa irratti qormaata baay'ee gaggeessee karaa chat GPT'n karaa appilikeeshinii gargaraatiin qoradhee jira. Gaariidha waan tokko qorachuun yaaluuf ergaanii fulaysii waan tokko hubachuuf qorachuun baay'ee gaariidha. Kanaas dhiise haa ta'u garuu akka macaaf qulqullootti macaafni qulqulloon kan qoratamuun haqara hansiin jechuu fedhu ogummaaf sammuu namaati miti. Hafuurri qulqulloodha ogummaa namaaf kennuun qoratan. Waa'ee macaaf qulqulloo waa'ee kiristaanitii waa'ee dubbii waaqayyoo dubbattu hubachuudhaa fi hafuurri qulqulloodhaan gaggeeffamanii hafuurri qulqullooni qorachuu danda'uu qaban dubbii waaqayyoo hafuuraan dubbisuu danda'uu qaban yoo akkuma kitaaba fakkeenya akaadaamikii kan manneen barnoota kanaatti callistee ka dubbistaatu wanti tokko akkuma itti dubbistee sii ta'uu danda'a. Kanaas osoo akkasii dubbistee gaarii ture. Akkasii dhiifama fuula anjirtan addi qomijaata naaf hin taane. Inni kaan suni inni kaan dhibiin fuula hedduutti man waaqa keessatti rakkinni karaa namootaatiin karaa dubartootaatiin karaa tajaajiltootaatiin karaa hojjettoota wangelaatiin waan baay'eetu deemaa ture argitee kun hundinumaa si cabse. Haa ta'u malee maal ta'uu qabdanna annaaf
I think naaf yoo abbaan fedhe yoo akka fedheetti jiraate yoo abbaan fedhe yoo akka fedheetti deddeebi'e macaafni qulqulluun ijoollee durbaatiin qulla deeman jedhu akkas deeman jedhu uffatamaa akkasii uffadhan jedhu tajaajiltootanii waan jiraachuu danda'a jiraachuu dhabuu danda'a hin beenu dandeenye ati argee jechuu jirta ragatti qabaachuu dandeetta angaruu akka nam ragatti hin qabnetti akka namni hubatinitti faraduu hin danda'u jiraachuu danda'a jiraachuu dhabuu danda'a yoo jiraateyyuu isaan laaluu hin qabdu naaf abdii isaan laaluu hin qabdu dhiibba gargaraa sirraan gaggeessuu danda'a dhuguma namni nama waan taateef eegu waliin jiraattee dhiibba baay'eetti irra sirga'uu danda'a waan baay'eetu sirraa gaggeeffamuu danda'a nama waan taateef nama waliin jiraachuu jirti kiristaanitti qof keessaa miti obboleewwan musliimaa arsii fudhatanis wajjin jiran wajjin hojjechaa jirtu wajjin sagadaa jirtu wajjin soomaa jirtu waan baay'ee waliin dabarsaa jirtu meebi nama waan ta'eef borisaalleen si jijjiiramuu danda'a akki namni jedhuu fi akki namni jiruu fi akki macaafi qulqulloon takka yoo hin ta'in ati macaafi qulqulloo fudhachuu danda'u qabda macaafni qulqulluun qajeelaadha qulqulluudha afur waaqayyootiin barreeffame kan inni barsiisus qajeelummaadha kan inni barsiisu qulqullummaadha kan inni barsiisus dhugaadha kan inni barsiisus waaqayyummaa waaqayyoo gooftaa keenyati waa'ee waaqayyummaa barsiisa malee waa'ee biyya lafaa miti waa'ee ammeenna biyya lafaa miti kan hin barsiisu kan ammeen hojjetu kan ammeen dubbatu kan waan nama hojjetu kan waan nama si dubbatu kan gartee simmiir nama malee rakkin macaaf qulqulluu kee jiru miti nam yoo laaltammoo dandeetteetini qajeel fuula feeti jiraad amantii feeti keessa jiraad dandeetteetini qajeelummaa argitu guldeemuu hin dandeetu dhugaallee osoo argitee guldeemuu hin dandeetu nam ilaalta taanan annaaf akka nam jaallatu si jaallatu tokkotti yoo kan sin jedhaate osoo waa'ee nama dhiiftee namaaf jettee karaarra goruu baatte osoo namaaf jettee ani hin beekaa adduufuma jechuu jirtu malee akka dhugaan tan malee hin jirre hin beekta ani naasaa kan kee barreeffama kan kee yeroo baay'ee hin hordofa amanuu dhabuu dandeessa yeroo an dubbachuu jiru eetiyyoo jechuu dandeessa haa ta'u malee dhugaanis sun kan dhugaanis kan yoo ta'e akka namni jirsun laalte irra goruu hin qabdu maaliif jenaani nami nama akka namata maleekaa miti qajeelummaa guutuun jiraachuu hin danda'u dhugaa guutuu baressa guutuu dhugaan dabarsuu hin danda'u qajeelummaaf qulqullummaan dabarsuu hin danda'u sun dogongor namaati kanaaf sagalee waaqamaan jedha namni nam laal kana baaramtaa wanti inni dhuuf kan yoo nam laalta karaa qajeela guldeemuu hin dandeettu yoo nam laalta dhugaa guldeemuu hin dandeettu yoo nam laalta waaqa guldeemuu hin dandeettu yookaan rabbii guldeemuu hin dandeettu nam laalta taanan eessattiyyuu ani nam wanti guddoon asiin jedhe kan duraanis waan kan laaltee duuba deebuu hin qabdu dhugumaan jalqabsii kaasee ture yoo iddoo barreeffama kan hordofaa nam dhiibbaan wanti gargaraa irra ga'ee dhuga kan lakkis fakkaataa siin jedhee jira waan baay'eetu sirga yaasaa jirtu waan kanaaf lakkiste malee wanti hunin dhugaa ta'uu akkisiin dharan ta'ini akka tibeettan hin beeka addu ammallee wanta siin jedhu guddoo yoo jiraate namnis yoo karaarra gori namnis waan nama yoo hojjete namnis qajeelummaa yoo dhiis namnis waan hamtuu yoo guldeemellee ta'e akka fedheellee kan jiraatu yoo ta'e murtiin isa waaqayyo bira jira ati mataa keetiin ibidda bara jala ba'uudhaaf jiraadhu malee dandeessu obboleessi kan kee gorsi malee dandeettu obboleettii tante gorsi malee isiif jettee karaarra goruu hin qabdu ammaas wanti guddoon asiin jedhu yoo jiraate ammumaallee akka namsi jaallatu tokkotti addu waan si waliin addu hin dhagama sagaleen kiyyaan hin dhagama